Khalifa mana kenan garu gurbani riyumma da bisi fidate male wanna wajin jiraado beekhe namni bisaarleeni namni akkaanu bodu isaan hundarra isaan sikofa miti abdii khiyya nama biraati irraa dhokochaa jira isa harraa baantamoo isa kana dura baanta isa harraa kana du'a mucaa tanaa booda maaliif dhokota gurbaan anin beeku wallahi raaji anaafillee na daayin xumuraani galchaa kan jiru dhagaanillee yoo dhagawa afaan isaarra namni tokko gaafiin kun khiyya qofa moo kana hawaasa Oromoo qofa gurbaan maaliif namoota dhiigasii barbaadu jiran sabboonaa fa'aa abdii fa'aa nuraddiin fa'aa maaliif dhokotee kophaa deema kajehu gaaffii Khaliif qofa moo gaaffii uummata hundaati biyyayyo gaaffii keenya nu mataa keenya sibira dhufuudhaaf hanga ammaa ka daqiiqa diidama siin jenne sibira dhufuuf ariyyuu eessa jirta sibira dhufuu barbaannaa Sigale anak fedha I don't care media irratti malee mucattiidha furmaata godhaan jirtanii amicatti tana furmaata kennu barbaada jedhe mucaan nu afoo dursee harallee nu kopaasaa deeme ammallee galgala kanallee achi jira isin media isin guddufachuudha malee biyya garaa teettanii warras keessa jirtanillee namni dhiigasii barbaadaa jiru hin jiru ani bakka bu'ee galchuu danda'a jedhee jira tarii warri bakka bu'ummaa kennuufi danda'an irraan beeku isaa haa ta'u na biraatu haa ta'u haadha mana kiyya jedhee dhufee qaamni gaafate tokko jedhe isaa ta'ee na biraa ta'an irraan beeku galtaadha mana ta'ee ta'u okay amma waa hedduu addannu bahe afaan keessan irraa waa hedduu nu ife galtooma ulfaadha dafka keessan Khalifa akkasirri gaafachuu jirta waan silaa gaafa nurraa hedduu si tumurtee turte obboleessi qiyya abdiin baasaaboorii siitu harkaa qaba baasaaboorii si eenyu si kan Basaborti mana kaattelemte chini riyada mana kooti sinjatu betin nabralle dufa okay basabora asture jechu osuma duwasi dura yero bukonna irabatu ni dufa jechu passport kennate okay lamada bilbilisi bakka jiru odeyfatani beetani idalaga yaqa bakka bilbilisi jiru Mobile si bakka jiru odeyfatani beetani mana madami jira mobile mana madami ra shanta mana madami jira uma fudhatte waan achi baatin qabu okay odey yacho mana madani sanatti dhiyaatanii dhaquu danda'ama madami namni keenya akkana kuuna eeyyamnu poolisni akkanu dhaqu barbaanna nuufin eeyyaman ta'uu danda'a qaama seeraatiin sana kittidhaqe akka biraati seeraan wal qabatee madami Luka Frangallo sannam isaan kanan ergin please because erguuf hin deemu angaafiin obsi erguuf hin deemu nama fallee waan jiru jira lan namni telefoona san fuudhe yookaan immoo shantaa san fuudhe isatu ajjeese waan jedhameef nuti ka barbaannu dhugaa baasu achi dhaynee duufte fi hin duune barbaaduudha isii ta'uudha addaan bahee ammallee dhimmi telefoonni isii maalidha waan jedhu Nuraddiin gaafateera Nuraddiin keesseeni kan hin gadhooggate wanni kun gaafiin dhimma mucattii hordofuudhaaf keezi mucattiin duute gaafachuudhaaf meeshaa mucattii tanaa sabasabuudhaaf eenyuun qabameete bakka bu'ummaa nama warri kenneef ta'udha bakka bu'ummaa san fudhatee namichi haga dhimmi isii kun gadi fageenyaan dhimmi ofii dhimmi kun haga gadi fageenyaan qoratamee maaliif akka duutellee shahaadatan wafaat waan jedhamu jira shahadaa dooragaa isaan baasuudhaaf nama hundatti hin kennan abbicha bakka bu'ummaa warri kenneefi abaluu bakka bu'ummaa abaluuti kenne wichi guddaa ministeerri dhaamee achi dhaamee dhufee asitti hin baasin kenneefi afaan arabaatii fi afaan amaaraa akka qabu chaappaan dhaamee hin baasin asii yoo kenneef telefoona isiillee fuudhuu danda'an dhimma isii kamuu geggeessuun ni danda'ama nama har'a eenyu ta'ee hordofaa jiru kana bakka bu'ummaa qabaatus it is okay bakka bu'ummaa yoo waan hin qabne nama kan seerri mucattii sana haa qortu ebaluun shakka jedhee mirga guutuudhaan dubbachuuf bakka bu'ummaa warra argatee qabaachuu qabu gaafa bakka bu'ummaa fudhatan namni kun abbaa fedhe haa ta'u isii guutuutti seerri kanaan bakka bu'ummaa san ati fireesii jaarsa ishee sun ta'e bakka bu'ummaa santu gaafa inni dhufe wanni kun ta'uu qaba akkaataan qabeenyi isii itti fuudhamu karaa kanaan dhiifama naa godha kanuma dubbachuuf. Okay, thank you galatoome amma beeki amma waan ammaan dura gootaniif ulfaadhaa galatooma waan isinirraa eegamu gootanii galatooma waan hanga dandeessan tattaafattan lafa jirtan san keessatti walitti dhufeenyi yookaan koominiitiin obsa mubee obsa dhiifama naa waa tokkittiin sittima gaafadhatumti gurbaan deessee obboleettii keenya kana
isa bira kaa'e kuni itti bilbilamee amma dhufuu hin danda'amoo dhufuu hin danda'u. Inni fa'aa jedhu. Nu dheessee jaanii obsi nu dheessee jaanii sanii obsi akka waa karaa sanitti karuma sanii kan hin deemu jirusi. Yaa jara na ijoollee teenya tan mukusadhaa. Jara keenya. Obsa khalifa xiqqoo obsa. Wanni tiktookun beektaa wanni hamaa fi wal cinaa dubbatanii dubbiinni facaatii nama dadhabsiisti nama ifachiistis tanaa fi obboleeyyan keenya haa galatoomanii dirqama isaanirra jiru ba'u jiran. Dhiiga isaanii barbaadu jiran obboleettii isaaniiti. Rakkoon akkanaa ni deddeebitis atis dhuftee anas na dhufti guyyaa qooda kiyyaa sanii akkasumatti hin ba'uu qaba jechuu dirqama kiyya. Dirqama nurra jiru hundinuu. Nutis jaalalaaf yookaan waa barbaadaa fi miti kaasira ta'u jiru dirqama nurra jiruuf asirratti hanyatuma waan godhanne kana waan hanga tarkaanfii labatatti jechuudha. Obboleeyyan kiyya hanga ammaan dura gootaniif galatoomaadhaan jee ulfaadha. Wanni isin gootan mana yaalaa deemtanii isii harkullee dadhabdan bu'aa sabaa argisiiftan akka duute namni du'e akkasii maqaa san qabu akka cikeessi jiru isinii himan poolisii deemtan akkasitti gabaasa guurtan ammallee mucaa sanillee akka isin dura waan akkasii godhu jiru isinitti himan. Okay haa ta'u malee biyya san keessatti biyya isin keessa jirtan san keessatti akka koominiitti yookaan walitti dhufeenyi hawaasa keessanii yookaanis hawaasa waliin hojjetu kana amma waliin hojjeta obboleessi keenya kun isaatu bira fidee mana isaatti miciyyoon tun turte walitti dhufeenyaa jira jechuudha. Akka hawaasatti bakki itti wal yaamtanii nama irra wal yaamtanii waan kana odeeffannoo warraa guurtanii akkamiin waloodhaan qabna akkamiin waloodhaan goona jettanii wal gaafatanii nama sanillee qabdanii dhugaa jiru hiccitii biroo yoo jiraattes duuti tun yoo sababa qabeenya isii duraa nyaadhamee waan isiin wanni isii hundi duraa faffaca'ee yookaanis galuuf deemtee waan galtuun san hundaa waan duraan bakka takka keessa dhabdee hiraariin yookaanis jibbitee akkamittiin amatan gana taa'ee qabeenyi kiyya kun akkana taa'ee jechuuf haadhaan fannisuun faa waan maluuf wantoota kana hunda harkachuudhaaf iccitii tana hunda harkachuudhaaf xalayaalee sii tana huccuu sii tana waa hunda harkachuudhaaf inni isa bira fide kunii fi yoo if yaameen dhufneefillee akka koominiititti bakka qubattan sanitti akkatti wal yaammattanii walitti dhuftanii wal gaafattanii waan kana dhugaasii tana waloodhaan teessanii baaftanii hin qabdanii isteebii tokkoffaa yoo kana hin qabaanne hoo akkamitti warra isaaniitii wajjii wal qunnamtanii rakkoo isii duraan irraa dhaga'anii fi bilbilaan itti himtes gaafattanii akka poolisaan seerri qoratu akka galuudhaaf kanaafis akka hin jarjarree irratti waan irra mari'attanii qabdanii biyya akkatti harkachuu dandeessanii qabdanii gaafii lameen tana. Galatoomii obboleessa kiyya anas sii deebisaa. Walumaa akkaataa sooshaal laayifii hawaasa biyya kanatti yoo sitti himee waliin jireenya nurraa hafetu biyya biraa ga'e jechuun hin qaanfadhu nan kijibsiisu. Gadda irratti du'a irratti kan du'e walirraa awwaaluu irratti reeffa qalchuu irratti kan akkati qarqaaruu irratti kan hidhame baasuu irratti wal bira dhaabbata guddaa qaba. Garuu wanni ati na hubachuu qabdu ilmi namaa kun akkuma qajeelan jiru jallaan jira. Wanni guyyaa har'aa dhimma keessan irraa haga sa'aa kanaa if duuba nu harkise. Aboo namni kun nama Oromooti. Maybe mucaan kunis nama shakkame keessaa nama takka shakkiin hawaasaa ijji hawaasaa mucaa kana laaltee jirti. Mucaa kana akkanaan yookaan waan kana jennee dubbachuu hin dandeenyu. Obboleessa keenya amma onlaayinaanis waasitti hin dubbannu lafatti arginee akka ilma Oromoo tokkotti yookaan nutti hoottu yookaan fageenya fedhe haa taatu sitti dhufna jennee hedduu dubbanne nutti dhufuuf mucaan hayyamamaan taa'e. Wanni tursi tokko kana. Ammallee karaa wanni isii qabeenyi isii waan isiin fudhatte haga isaa beekuu baannus haga abbaa bira jiru hamma maallaqa sanii abbaaf rabbitu beeka beekuu baannus hamma isiin biraa qabdu gaafannee akka ummata Oromoo biyya kanattis akka nama rabbi sodaatu akka nama biyya namaa jiru boru waan isirra ga'uu hin beekne takkattis dhugaa isii gadi fageenyaan qorannee gadi fageenyaan irra ga'uufis qophiidha. Uummata akka waan nu dangeessu takka illee hin jirtu. Kanaaf wanni ummanni keenya nu hubachuu qabu ammoo wanni ummanni onlaayinii irra jirus nu hubachuu qabu. Ilmi namaa kun guutuu isaa gaafetii lama daddabre dura fixattee eegas booda dhaamsa saba keetiin dhaamta. Akkiniin siin jee ture laali akka koominiititti akkatti qabattan akkatti barbaaddanii qabattanii waan kaneef jidduu keessan seeraanis humnaanis tolaanis akkuma fe'attuun jee ture. Inni lamadaa tarkaanfii lamadaa warra isaaniitti wajjin wal qunnamtanii dhugaa jirtu kana akka isaan isiin bilbilaa waan itti haasofteef kana kanaa fi akka isii tana haruma fadhaniin fuudhanii awwaaluu fi dabarsuu qoratamuu dhabuu fi kan kana akkan godhamne. Sirriina gaafatte gaafii kana osoo siin deebisu wanni ati naa beekuu qabdu
osoo obboleessallee taate osoo abbaa manaa waraqata seeraa irraa qabullee taate adeemsi biyya kanaa keessatti hamma waraqaa raga isii sababa duuti isii kana ta'etti reefki isii kennamuu hin danda'u. Gaafa rakkoo ilma namaatiin rakkoo ta'e seerri itti barbaada waan kana osoo namni takka hin barbaanne seera biyya kanaa keessatti namni hagana wayaa namaatu osooniif hin qoratamin hin dhabu. Fakkeenya karaa hojii kaasee gaafa ramadaana bultii takka mola baba gaafa ramadaana bultii lama obboleettiin ta'enna maatii keenya keessaa ofumaa tasa of darbite fooqa emooshin daadee akkanumatti gaafa sana hatta waan birmiti hulaa harka hulaadhaan qaban hundi isaa sakattaame hundi isaa qoratame if darbuun isii irra gahamee akka sirreeffasan akka maatii teemnee nuu kennanii galchitee awwaalan. Yoonif rakkoo shakkamuuf keessaa qabaatte waan akka tasaa dhibee garagaraa haa ta'u harkaan qabaa namaa haa ta'u waan garagaraa rakkoo irra gahee dawaa fudhatte yoo jiraate waan akkana kana ammoo seerri nuuf na'aaf siif osoo hin taane nageenya biyyattii isaaniitiif itti hojjetan kara dhibbaaf dhibbatti itti amana waan akka waan jalaa bahamuu danda'u miti. Wanni jarjaramee abbaan fedhe fuudhee akkasii geessuu qabu. Fakkeenyaaf namni kun yoo warri bakka bu'ummaa kenneef malee yoo warri bakka bu'ummaan kenneef imbaasi mataan isaa bakka bu'ummaa barbaada. Nama bakka bu'ummaan kenna reeffi isaanii tallaagaa jira hunda isaa. Asittuu awwaalamuudhaaf hayyama maatii gaafatan. Mucaan porooses godha malee bara waraqaa achi keessi. Mucaan poroosgaruu kan abbaa manaati jedheeti malee waraqaa bakka bu'ummaan qabu guuttata bal'amamee cufaadha silaa gosti. Kanaafi maatii amma rakkoon nuti xiqqashu as biratti qabnu akkaataa seera biyya kanaatii fi akkaataa adeemsa asirraa haasamuutti wal garagara. Abbaan fedhe biyya kanatti seera jalaa bahuu hin danda'u. Abbaan fedhe akka maramni sun hingala maarro hin dandayamu. Namni kun rakkoo qaba taanaan rakkoo qaba. Fakkeenyaaf abbaa manaa kiyya yoo jedhe waraqaa itti gaafatan booda waraqaa abbaa manummaa isaa gaafata seerri biyya kana. Ammallee bakka bu'ummaa maatii isaa gaafatan. Abbaa manaa ta'e waraqaa mudhisa yoo waraqaa hin qabne bakka bu'ummaa maatii isii gaafatan. Kanaaf bakka bu'ummaa kana yoo arginu entaatu waan akkasiiti dubbiin bakka bu'ummaa barbaaddi.